Harraageenyaan seenee kunoo harraageenye mana gooftaa kunnee daddagaagне. Ammayyuu ganaa daddagaagna mata diina keenyarra ganaa burraaqna. Akkam jirtu nageenyi gooftaa isinii haa baay'atu bakka jirtanitti. Fayyaa nagaa keessanii hundumti keessan jiru. Obboloonni koo baga jiraattanii magaarra keessanii isiniin jedha. Waaqayyo baga isin gargaare, rabbiin keessan baga isin gargaare. Hundi isinitti amanattan garbeeliin keessa, Mikaaliin keessa, Maaramiin keessa. Wanti isinitti amanattanii waaqeffattanii gara mana lafaa kaatan nagannoo shiyaa garbeelii, nagannoo shiyaa Maaraam, nagannoo shiyaa Alla jettanii warra lafaa kaatan jechuudha. Wanti itti isin amanattanii hundumti isaa baga isin gargaare yoo nageessanii isiniin jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Anaanis waaqayyootu na gargaaree yoo naga'e kunuu maqaan isaa kabajamu. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo guddaadha. Gaaf fedha waaqayyootti malee gaa wanti ta'u kamtuyyuu homtuu hin jiru. Fedha isaatti immoo wanti kamiyyuu hin ta'a. Fedha isaatti ta'a jechuudha wanti kamtuyyuu. Har'a geenyerraa waaqayyo bara baraan haa kabajamu. Guyyaan kaleessaa darbeera. Yeroo baay'eellee akkanan jedha tarii warri isin dabbare jiraachuu dandeessu. Guyyaan kaleessaa yeroo darbee guyyaa har'aatti bariiwwan baay'een gammadan ture. Har'a osoo hin taane naan biyya ormaallee jiru. Waaqayyo guyyaa kaleessaa dabarsee guyyaa har'aa yeroo bareessee naaf kennu inni kaleessaa deebi'ee akkana nutti dhufu jecha waan ta'eef isarraa argachuu kootti nan gammada. Isinillee baga guyyaa har'aa argattanii isiniin jedha. Naa kabajamaa bakka jirtanitti naaf eebbifamaa naa jiraadhaa isin jecha. Har'a waan inni fuula keessan fuulduraa dhufee jiruu fi waan tokkoofan dhufee jira. Gammachuus nan qaba. Xinnoo ishee gaddas nan qaba. Yoo isiniin jedhu fayyee fuula keessan fuulduratti waaqayyo na jiraachisee du'a narra dabarsee dunkaana qe'aadha koo keessa dhaabuu dabarsee magaalaallee dunkaanni gaa amma kana miti hin beektu. Waaqayyo qe'ee keenyarra keessumaa haati koo karaa ilaalaa naaf ni ani du'e. Iyesuus Kiristoos qe'ee keenyarra dunkaana gaddaa dabarsee namni du'ullee hin oolu. Dhukkubsataniif isin du'anii du'as immoo nafani. Isa seexanni yaadee karoorse hundumaa waaqayyo lafatti gaddabalee na jiraachisee anis gammachuudhaan isinitti akka mul'adhu inni godhe maqaan isaa kabajamu. Ijoo koo qalbii miti jiraatanii wal arguun waan qalbii isinitti fakkaatina. Yoo qormaanni baay'atullee ani naa kaan abdiin qaban ture sirriitti abdii qaba. Maaliif yoo naan jettanii yoo qormaanni natti baay'ate waan guddaatu naaf ta'a. Durattiyyuu nan jaalladha qormaata ture garuu narra naa ba'e jedhee abdiin kutadhe. Dafeeyyuu abdiin kutannee barreen gaddaas garuu baay'een abdii kutadhe nama mucaan kun dhalachuuf jedhu baranas sadarkaa du'aarraan nagahee sadarkaa awwaalamuu irraan nagahee na deebisa. Egaa Yesuus alfaatu xedhatu karoorse malee waaqayyo isa yaade karaatti nan bifne. Inni waaqa inni seexan inni nama jalaa dhukatee dooktorii jalaa dhukatee dhukkubichi rakkisaa ba'e waaqayyo jalaan dhukanne waaqayyo sotuma laaluutuma arguuna dhaggeeffataa ture. Irraafamii hinduutu dhukkubsattee fumaan taatu deebii dhukkuba kan of keessaa baasisii. Birriin ati 8,000 siif baay'eedha malee nuuf xinnoodha. Karaa tiiktookii koottu karaa tiiktookii nama meeqa'u gargaaraa tollasii nama kana rakkate miti naa jechaa turtan. Waaqayyo jira. Waldaa masarratti deemii waldaa akkanaa deemii hin fayyita. Deemii baasifadhu hin fayyita. Abdiin kutatiin hin duutu hin fayyita naa jechaa turtan. Kiristoosii gaditti isin abdii koo isa jiraataadha. Iyesuusii gaditti isin abdii kooti. Isin uffata ani uffatarraan darrabadhee adeemuudhaanaaf. Maaliif jettee yoo na jettanii abdii baay'ee naa galaa turtan. Takkaas na biraan hafne isin egaa waaqayyo ulfinni haa ta'u. Iyesuus na gargaaree torbee lamanarraa gara Adaamaa deeme. Adaamaarraayyuu taaksii tokko baay'ee tokkoon deemsisa. Mana qorichaa gildii deeme. Isa takka naqwan godhee mucattiin tokko biyya Oromaa jirti. Waaqayyo ishee eebbisu lakkoofsa. Namoonaan korroo akka yaasaa jira.
Sharule asan jira. Waaqayyo ishee haa eebbisu. Lakkoofsa doktorota wayinaaf kennite. Torban kaleessaa lamaan kaleessaa deemee Paawulositti na barreessa Beejingii sorry zabdituutti na barreessaan nan baasifadha argoonnan barreessinu madaadha waan ta'eef hin boodanii na didan. Teenaa saba wardaa 12 deeme. Lamaan irraa immoo gara Adaamaa kanatti deeme Waaqayyo na gargaaree isa na nyaachaa ture. Isa dhiiga koo xuuxaa ture. Isa ba'aanitti ta'e. Gooftaa Yesuusis akkasnaan jechaa ture. Kadhachaas nan ture waldaas deemaa nan ture laqamtees deemeera. Laqamtee torba sadanii boriin deeme. Torbanii achi dhaqetti nama dhufe mana kootti deebee gale. Akkasnaan jechaa ture Yesuus Kiristoos. Isa sitti ulfaatee isa rakkise sana lafattan dabalaati garuu dugdanatti hin gadiinaan jechaa ture Waaqayyo. Karaa waldaallee natti dubbatamaa ture. Hin fayyada sagalee jala gahaan ture. Karaa biraatiin immoo sitti tonoqqolame akka mucaa irraa maraattuuf akkati duutuuf magaalaa eessa siniin jira ijoo magaalaa sana Salaalee magaalaa Salaaleetti sitti tonoqqolame illee naan jechaa turan. Ergaan asiillee tunaa darbuun tun dhaggeeffadhuun deebiinaa sanallee nama nagaa gaafadhu nasiiku hin fuudhin gaafadhu.